Baddaagan moojiteettanii warri nu daawwachuu jirtan daawwattoota yooyyaa babaaroofa fayyaa nageenyi sanbadhaadha. Tun dookumenterii gabaabaa seenaa jireen shalaqa jaatanii aliitan irra qopheesse. Jabaaf jan eegi mootummaan biyya harka qabu kun dhufe fixan as cobxee dhaban naafaaf ballaa tolchan maraachisan du'aaf jireen jidduutti hambisan edanii keessan ba'an. Oromiyaa kaabaaf kibba baaf jidduu yoo waan mootummaan kun Oromoo tolchu wal gaafadha jedhan taman tokkootu agin qabdu. Oromiyaa gam kibbaallee wanni inni booran tolchu waan tan jedhanii dubbatanii fixanii miti. Eegi mootummaan kun dhufe godini booranaa godin hardhallee yuunivarsiitii hospitaal maqa qabu kolleejjii maqa qabdu warsha fooniif gogaa horii haasilaa uummati miliyoon hedduu irra qarqaaramuu danda'u tokkollee hin qabne. Godin laftii akka laayee goofaa tamal aadaatiin bisaan baasanii irra qarqaaramuu qof adoo hin ta'in akka maddi qaroominaatiifuu oolti irreen irra fuudhanii naannoo Sumaaleetiif kennan. Qabeenyi horii kabiyyiti hortuun kun sila naannum tana dhufa. Naannoon tun ammallee lafa adda bilisummaa Oromootti keessa jedhanii baruun baraan uummatitti walaasisanii namidhaaf ijjeechaan oolmaa bultii dhowwaa ba'an ammalleettum jiran. Jaba akka kanaan fixan keessa tokko shalaqa jaatanii aliitandhu bulcha godin Booranaa kaduriiti. Shalaqa jaataniin nama Booranaa ka mootummaan kun gaaf dhufe bar 1992 fixe keessa tokko. Jaatanii ali'een bar jireen isaatti nama akkamii ture. Uummata Oromoo irraa dhalate qarqaaruuf maal hojjeta ba'e. Tanirratti jaarroti biyyaa namitti dhiyeenaan shalaqa jaatanii beekuuf namis waliin guddateef is waliin barate ka dubbis qaba. Agumuummeetti itti dhiyaadha. Kaan magaalir qeerramsa jedhaan, kaan tokkichi gumii hagamuma mul'ata jedhaan, ka hormarbaan dhowwan jedhulleen hagin qabu. Ka jaba biyya biyyee jedhu edaniitu keessan baan. Walumat deebisi ilmi alitandhu. Guddisaa tokkaarruu shalaqa jaatanii alii ilmi sabboof goona kabeek umedduun beek. Ijoollee barsiifadha, mandira jaarradha, beese baankii naqadha, lafti teessan lafe teessan jabeeffadha, afaan biyya baradha. Gorskan sadeen garum inni deemetti afaan hin dhaban. Qara ammoo biyyee deeme lafa qotadha. Loon gurguradha. Ijoollee barsiisa. Mana jaarradha. Baankii banadha. Loon kun ka'eennu. Abbaan loon kaname kan cufuma guldeem bonu waliin du'ani. Jedhee dubbata. Wabaradha. Ijoollee teessan cufa barsiisa. Jedhee kisa cufa qaraa haraafeelu dhufe akkasitti nama gorsa ture akkam beeka. Daa'imni tokko dhalatee haadha fincaaniin tortorsee abbaa dhungoon afaan coolleessuu qofa adoo hin ta'in kaayoo gara addunyaa tanaa dhufeef qaba. Akkum jibichi moo adirra beesis jedhani namummaa qabu diqqeennumirraa kaasanii amalumaaf adab isaatiin beekan. Hiboo hibib dachii galma heeraa seeraadhumaa haadha gootota bebbeekamaa biyya sirna gadaa kamaloo ishiyoodhaa biyya uumaa balaatee nutti biroobe. Intala haadha beekaa ilma baadhache beekaa jibitii baruu kormaa warra loottisu beekaa ilma boruu kontaalaa lammii guddifte beekaa. Mucaan diqqaan yookaan intalti diqqoon adumaan haadhaati baatee ollaa reera hin dhandhe ergaman keessa haadhaaf guutti yookaan guuta. Bud'uunu bunaa guuruu jalqabee aga moggaa reeraa keessa barcuma teessuma namaa guuruu dhaqqaba yookaan dhaqqabdi. Aatis laayif ergattu hardhuma nama ergaa argattee rifanoo buufattee ollaa keessummeeffatte. Gurbaan diqqaan wagara jiran tikilmooleetii jalqabee agi tikloonii isaanii bir dabree baannat ollaa fuudhuu ga'a. Tissee tik guutee obaas oba guutee erga guutee ganam guutee duula adamoo guuta. Gaaf kan hajaarrotii waan keelmadhu waan keergadhu jettee nama eebbiftu. Yoom kana haadho ganni isaa erga guutuu biraayif ergatan dhabaaf dharraa hin qabu yookaan hedduu jabaan hin dhalata yookaan ammoo barkeessa guddata. Tokko warri fiitii dhalata tokko gosballoo dhalata tokko fagoo dhalatee dhiyoo mul'ata
jaatanii alitan dhu jannoomaaf jabeennallee walumaan dhalate. jaatanii alii gaaf lola jan gaaf dubbii jaarsa duulee mirgaangala dubbii qoree gaaddisa kaasa gaaf siyaad barreen lafti hoobdii yookaan kuyyiisi kees ejjit cuftiitii jedhee soomaalee guddoo yookaan deggireet soomaalee jaaruuf lafa agzi waa'ee kutachuuf lola biyya baafate waraanii sayid barree cibra jaatanii alii nageelle booranaatiif gam dirreeti qabu tarkaafate Itoophiyaa gam kibba tuquu hin dandeenye. Achumatti ifirra goodanii dhowwanii akka inni xeerraa kibbi Itoophiyaa hin baane godhan. Tanaaf ijoolleen hardhalle yoo sirbitu. Woori yoreeroo boruumboor waalayaan alii jaatomboor jootanii nadhee sargoombool nu sargowaanee boolladhoom adaa dibisaa waraabee adaari jirmaan arraabee jecha jaatoof hojii isaa faarsiti. gaafa inni awraajja saadarii ta'e wanni jabaan tokko wanni dhaattu kenna dhalate waraan kana Soomaliitiin dhufe waraan Soomalii kana hadditti dhaabbate guyyaan inni akka tara wotaaddaraa ta'e waraan kana keessa ejjee hada guyyaa hedduu fakkeenya amma gaafa durii kan beeku keessa kaanaaf innillee waraan keessatti argamne keessa tokko doofii jiloo galoo waraan jedhanii nami guddaan tokko jirmoo diidaa jedhanii lubbuu isaa dhabe. Qaxoomaaree jedhanii nama gurjiiti kulleen lubbuu isa dhabe waraan sun keessa jaatanii hin jira. Gaafa lafa Soomaliin gargarii kuttee Soomal abboo jettee isan Soomalii buuyyoo jettee nuu lafa goofaa fala'e irdariif borboru qubata akkasiin dhuftee nurra moonaa jaarrattee horii keenya nyaattee aanan keenya dhuttee haga ganni tokkoof lama akkas nu keetteettee ganna sadeessoo irratti nu hadhuu feetee horii irreen qalattee aanan irreen dhuddee jettee jaataniin dhufee mangistiin ammoo isiin armayaatee hiddii aatee ijoollee gaashuu gaaddisaa lama fitte. Mangistiin booranii la shiftaa galee shiftaa dhufeetum hiddii loleetum namijjeese hirmejja irra fudhatan jedhe. Jaataniin ammoo booranii biyyuufi jira arda'uufi jira lafuufi jira madduufi jira nyaaphaa dhufee qabatee dheedumaan garuufi jira akka inni shiftaa hin ta'inii shiftaan qabatte. Anatti isan garsiisa kottaa laalaa jedhee nama fudhatee akkasitti dhufe. Maddi cufa xaafatee maddi cufa laalee eelat toba laalee harat toba laalee ardaa quftumaa laalee kabuqqee baase kadalleenni isa hiddoo baase akkasitti dhufee laalee qoratee jaarrolee dheedaa akkas walti yaamee oba eelan yaamee haran yaamee ballaalletti balballatti waacilletti goofatti la'eetti irdarii borboritti akkasitti kee deemee qoratee qarxaasii mangistii rugeeffate dhaabbatee akkasitti daanyaan irra dhugeeffate hirmejja akka namni hin doone malaani akka sayii hin doone akka namni hin doone nyaaphisulleen gabrumaaf garriifa akkasitti hamaqaraa waliin nyaatanii dhuganii namuu akka hin doone akka namuu hin banne malaan jala deebisanii jedhee dhufe ammallee deebi'ee.
guyyaa kana ammoo hendegee fudhatee ol koftaa yaabbatee akkasitti dhufee anatti isante deebiyaa jedhee guyyaa qaraadhaa barreeffatee deeme. Guyyaa eegee deebi'e ballaalle taankii dhaabee waraana jalatti ballaalle akkasitti faaroo kaayee balballa waaroo dhaabee waraana nama qabu jalatti akkasitti hawrii baduu dhufu kanama deebisu akkasii kaayee malaan dhufee ammoo yoo isiinuu isanii naatu isiin kanama aate taate waraan ala dhufuuf waraani warra keettaa'u waladhee raayyaan baduun isa inooltu akkasiin isan hin deebisanii malaan isan deebisanii kabbaadii dhufa kabbaadii isan garinni dibbisee dhufuuf garinni dhufuuf dheeddaa malee garinni deemin dheetina jarii ammoo isan keessa haa loollee ka nyaattu aananillee ka dhuttu anat deebi'a jedhe akkasiin deebi'ee nu deebise. Akkasiin nu deebise ka bisaan hin jigin kanami hin du'in akkasiin nu deebise waan guddinaaf jabeenni isaa ka beekummaa dandeettii isaa akkasiin deebise. jaatanii alitan dhubar 1941 godin booranaa aanaa dirree ganda meelbanaa dhalate. Aati isaa Ato Kaarruu Aliitiif Aab alitan dhu warrum horii horsiifatee jireen dhufi jiraatu. Jaatolleen namumti horii jabeessu yarsuma eegatan. Bar 1952 keessa is ganni 11 baadiyyaa fuudhanii barumsaaf Finfinneet galchan. Jaataniin ijoollee booranaa tafulaa barumsaa Finfinnee galte keessa miilii isa nama 31ti. Warri bar 1952 gar Finfinnee dhufe. Ijoollee 34 bar 1947 barumsaa Finfinnee dhufte walitti daramanii warrilleen barumsii fi itti dabre. Manneen barnoota fulalama barate. Kuta tokko ag 9 mana barumsa Madaane Alemitti. Kuta 10 ag 12 mana barumsa sadarkaa lammeessoo Jeneraal Wengeet jirutti barate. Akka warris beek jedhutti gaaf barumsi irra jirsunitti shalaqa jaataniin nam aadaa seenaaf argaa dhageetti uummata isaa barsiisotaaf barattoota mana barumsi isaa barsiisaa bahe guddoo jaalatanillee jedhan. Yoo eegaa seenaa kan quba qabaatanii namni karaa booranaa Finfinnee dhumnee barnoota jalqabne nama 34 waggaa 4 turree jennaan jaatanii alii kunoo warra karaa dhufaan keessaa jaarsoo halakee jedhanitti obboleessu waliin dhalatanii fi ammoo gosaati bachiituuf jaree lachuu isatti eegatamee dhufee nu gaaf karaa dhumne mani barnootaa kan dhugalle Madaane Alem jedhan Finfinnee keessa. Ijoolleen eegee keenya dhufe nak 31 kan jeetti ijoolleen tunneen manuusuun galtee achitti wal garbu isaan. Ariyaamman barumsaa inni itti barataa bahee liivii jettiin. Liiviin maqanaan biyyi Roomaa ka dhaloot Kiristootiin dur bar 59 dhalatee ag dhaloot Kiristootiin duuba bar 17 jiraate. Taades Liivii jedhama. Inni qabu namaa dhalootaan leenjii jira. Mana barnootaa galee qabu ijoollee waan argan
qajeelchee afaan qajeela hawaan kan qajeelchee namatti guddatu. Keessumatti waan laf boorana kan keessa dhagaye waan ilaana arge kan cufloo namatti haasa'u akkuma nam guddaa kaan wanni isa cufti. Kan gulisuma ijoolleen maqaatti baafu. Taatesleef bar Impaayar Roomaa keessa nam seenaa biyyi suni barsiisaa kitaaba hedduu barreessuun beekamu. Akka Ariyaan jettutti tanaaf shalaqa jaatanillee maqaa wal fakkaatu sun baasaniif jedhan. Maqaan isiin itti baafte yoo gaafa sadarrisuudha matsaafa biyya Ingiliiza qofaati tokko jira March of Time achi seenaa biyya Roomaanitaan nam tokko seenaa Roomaanitaa fi Liibii jedhanii jira nama kana Liibii jetteen summaa isaan waan inni waan boorana kana waan durii waan dhagachuuf akkuma argee akkuma nam guddaa kan nama taatu Liibii jettee maqaatti baafte ijoolleen. Jaatoon barumsa sadarkaa lammeessoo fixannaan bara 1962 keessa leenjii poolisii ganna 3 jedhanii buufata poolisii Abbaa Diinaa Finfinneetti ergan. Leenjii ganna 3 sun bara 1965tti qabxii olaanaan fixate. Akka ragaan barumsa poolisii hagaaf leenjii poolisii fixate sunitti warri is waliin baratu nama jabaa ulfinnaaf jaalal namaa qabu filadha jedhanii jennaan. Ark dhibbaa keessaa ark 92 is filatanii Haayil Sillaasee irraa badhaasa fudhate. Inni fudhatee cufatti nama waliin hojjetan. Kan inni uummata keessatti kufuu nama walaaka kanuu nama tolchee waan isa kan namiin fudhata. Namiin fudhatee guldeemu. Nama dhugeeffatan. Nama waan qajeeltu namatti dubbata. Yoo eega bal'innaan hin ajjette akkanis ilaalee nama jaalatu. Jaalala namaa san guldamii inni dubbatu siin jaalatu. Diqqaa guddaalleen. Achiin duuba poolisii ta'ee waggaa 2 naannoo durii gamuu goofa jedhan tahaar uummata Oomoo jedhaniin tan keessa hojjeta ba'e. Taatullee gaafumsunu shalaqa jaataniin sirni bulchiinsa mootummaa abbaa irree suniif jilbiifate hin beeku. Gaafum leenjii poolisummaa irra jirsunitti mootummaan waadaa leenjifamtootaaf gale guutuu didi jedhe waan mootummaan jedhe dida ba'e. Tan irratti arganii manqacoo yookiin adabbiif gar godin gamuu goofaatti ergan. Jaatanii nama yoo namaa wal arganii nam beekta namtuuf dubbiseetiin abbaa fedhan yoo taate nam walti baay'isuuf dubbisee nam dur taa'ee waan cuuf nama dubbatu. Isaa gurbaa tokko jira Paawuloos Boggaalii jedhanii warri kun sullee namu akka isaa afaan qabu warra kaan eegamanii jedhan warri barnoota fixee jennaan adabaatti gamgoofaatti ergan. Wanni gamgoofaatti erganiif karaan hin jiru yuuraan deeman malee. Rakkoo jiru namni achi dhaqa achi gamgoofaa kan akka deemuu akka fadan deemuu hin danda'an akka lafa isaan achi ergan. Naannoon gamuu goofata gaafasi sitti ergan sun bulchiinsa naannoo tabarsuun Itoophiyaan qabdu 14 keessaa tokko. Naannoo iyyeetti waan hedduun duub jirtu hara hin qabdu. Yoo ammoo bokkaan ganna kadurii ji'a 4 gargar hin cinne roobu naannoon sun laf cufaan gargar citti. Gaaf shalaqa jaatanii gamuu goofaatti ergan kan nama akkisaa mootummaa waan duri jedhe hin guunni jedhee is waliin falma ba'e nam Paawuloos Boggaalee jedhanillee walumaan achitti ergan. Gamoo goofaa laf daarii Keeniyaatiin walitti ejjitu. Laf gochitii hedduun keessa jiraatu tayoo hedduu namilleen keessatti wal dhabee wal hadhu. Waraani kun jireenyi biyya suni guddoo jiruu harka fuudhu. Tan irratti lafti karaa manneen barnootaatiif waan sila namaa male hedduu hin qabdu. Achi deemnallee jaatanii nama waliin hojjetan achi jiru. Bulchaa poolisii cufaanuu walii galan. Sun callaaniiti uummata gamoofaa sanaa uummata hedduu keessa jira. Amarfa jiranii warra kana booran cufaan waladhan. Wanta haalli haati danda'u jaalatu warraa waraani kun dhaabbaturraa waan kan jalqabu. Achi turre wanta nama callaa achi ture Finfinnee deebi'ee hojii jalqabe. Ganna lamaan achi taa'ee jaatoon naannoo sun waan hedduun jijjiiree misoomse. Hojiin hojjetan irra jaalatanii eegee Finfinnee deebi'ee poolisii tiraafikaa ta'ee ganna 5 hojjete. Bara 1966 keessa ammoo biyyi Jeerman dhaqee ganna 1 leenjii saayinsii waraanaa barate.
Bar 1972 keessa yuunivarsiitii Finfinnee seenee barumsa jireen hawaasaa yookaan sooshaal isteedii barate. Eegee bar 1973 keessa lafti waraan taate jennaan barumsa dhaabe. Bar 1974 keessa mootummaa Alsillaasee gargalchanii sirni bulchiinsa sanyii Solomoonik diigame jennaan lafi misoomsuuf uummata barsiisuuf jedhanii akka finni gaafasitti godin areeroo aanalee akka bulee horaa meeg mooyyaleef iddi lolaaf jala qabutti dabre. Ag mootummaan dargii baqatutti naannumtan bulcha baye waan inni barsuun gosaaf baye hardhallee namu waan akka jedhe faarse. Jaataniin ammoo waan guddoo biyyaa baye culture revolution yookaan akka biyyi kuni yaada hamaa yookaan aadaa hamaa qabu jala qabee aga aadaa dansaatti biyya barsiisa baye hamtuullee akka hamtuut biyyi akka laalee dansaallee akka dansaatti biyyi fudhatee waan suni jaataniin biyya dur deeme biyya garsiisa. Aadaa hamtuu keessaa tokko kan beeku durii akkuma beekame Booranaa fi gosi dhibiin yookaan Booranaaf Gujiin yookaan Booranaaf Arsiin yookaan Booranaaf Gabartii gosi hedduun gosi xixiqqoon yookaan gosi dhaattu sun jiru namni waan tokkoon irra ka'ee bishaanii marraa bishaanaa ta'uu waan dhibiif haa ta'uu gosuma haa ta'uu walijjeessa ture. Waan sun ammoo eegi jaataniin awraajjaa sadarii ta'e jala qabee waan sun hin dhaabe. Karaan inni dhaabe jabaan tokko akka wanni kun aadaa hamtuu biyya barsiisa ba'ee nama ammoo waan sun dhagaa'u didillee aga ejjecha lubbuutti tarkaanfiitti fudhatee aadaa hamtuu sun biyya keessa balleesse. Karaa aadaa dasaatiin ammoo guddinatti haa ta'uu akka namni tika horii qofatti hin bullee akka namni qotatee buluu akka namni nagadatee buluu akka namni waan tokko qofatti adda dhaabbatee hin bullee hojii hedduu itti dhaabbatee jiru kana tokkoon biyya keessa deemee barsiisa ba'ee. Waan ayyaatanii ijaan hin agarre rabbisaa araaramu ammoo nama ijaan argirra caalee beeka yaada isaa godaanaa tuni ammoo ijaan arge gaafa an biyya galee arabii dhabiiloon soddomaan dhaddaanaan jee biyya keessa ligaattee galillee naan jedhe laaduun loomtellee galin duun naan jedhe waan yaatanii hali akkitti hujii beeku inni maqaa sumaalee abboodiyatee kenna oromoo jechuu yaadaan afaan bal'ifatee beektaa loluu hin danda'anu namni siyaasaan beektaa biyya jedha biyya onneetti kenna. Waan ga'ee jedhe warra bira jiru guyyaa san jenne siyaasaa jedhani yaatanii bodhufa jedhaniitiin namu laga ba'ee laga eela goofaa kun wayyaa miicatee afan achi deemaa dhufee nagaa bultanii booran bultiin nagaa oromoo ilmaan nagaa immoo fayyaa qabdanii wayyaa afanii jedhan duuba miilaa irra deeme waan namni dubbatu laala beeyta. Namni dubbatu wada boota ija callaa kukkutan. Ejaan ama wayaa ta'an irraa bayeetiin isi wayaan tun ta'een nu jee tiyye ma dubbii dhaddere jeen annama ati nama hoonni kun midhaasaa fi afatte ma irra deemu maafi nagaa fi dhadde jeen ma irra deenta wayaa tiyye manaan hin jedhin jeen gadummaan teenna tana yareenni keenna kana iyaroomini maqaa oromoo yakkina jabaadha waan keessanti jecha adhana kunu namni guyyaa san bira jiru nu ammoo siyaasaan biyya keessaan gaafana namni ammoo yaada kana beekta walta kennanii keessatti hojjetu shalaqaa sadheessafa buruudiin ne'eefa karaa boonanaati somaalee keessaa bahanii amma hidhuu walta godhatanii waan kanaan dalagu dubbii kan karaa booranaa namni qajeelche warra kan wal seenanii nama waliin barate nama orontittii waliin barate gaafa maccaa tuulam warra akeeka oromootu nuu kenne siigalti am godaanaa tun ifa
warra akeeka Oromoo karaa Booranaatiin hangafa Booranummaatiin hangafa Oromummaatiin warra fudhatee waan kana hojjate. Yaataniin aga achi dhufee takka kun mana kiyyaa hin jenne. Kun mana kiyyaa ammana jaarradhaa ammana haadha mana qabaadhee ilmaan dhalfadhaa yookaan ilmaan fudhadhaa yookaan horii qabaadhee horii kanaan badhaadhee akka dansa bulte takka guyyaa tokko ta'an jedhiin halkanii fi guyyaa sabaa hojjechaa ba'e. Akka warri argee beeku jedhutti shalaqa jaataniin qaroomaaf jabeen qof waliin dhalachuu adoon ta'in waragumaa multu yoo imala karaa deemullee horii akka maciis argee ka itti goreetissa nagaa hin fuudhin bir hin dabru nam karaa daba deemullee akkanuma. Isa durii malaa tiraafikii ta'eef ta'uun hin beeku miilan karaa makiinaa gulan deeminaa jedhee nama kamiifuu makiinaan deemu yoo nama karaa makiinaa gulu yaa'uu dhagge makiinaa dhaabee namatti karaan makiinaaf hojjetan karaa gula miilaan hin deemina makiinaan kun isan dha kasan argitanu dhufa kasan hin arginetti dhufa ammallee nami karaa makiinaa gula deemu yoo makiinaan dhufe isan bira gahee hirrifatte makiinaan gara qabuu wallaalee walirra buutan hin miidhantan hin deemina miilaan karaa gula. Namuma karaa gulu yaa'u nadhiin ijoollee taatullee dhaabatee taasa dhaabatee ittiin amma fakkeenyaaf naannoo agarmaaramii tana haga mooyyalee yoo ati hubattee jiraatte nama karaa makiinaa miilaan hin deemu waan shalaqaan gaafas barsiise aadaa tolfatee nama karaa makiinaa kutuu gulan deemu cinaa karaa makiinaa yaa'u yoo ammoo bulee horaatan ol dabarte nami makiinaa oofee hin danda'u nami karaa makiinaa qabatee akka waan karaan isaa hojjetame akkana waan qormaata jabaa barbaachisaati wanni sun kun maaliif taate keessumattuu warri waan jireenya nami waliin jiraatu silaa qoratu waan akkasii qorachuu male akka waan aadaatti taate yoo bulee horaa ol dabarteeyyuu namni miilaa iyyaa karaa makiinaa guutee yaa makiinaa yeroo cufu rakkisa. Yoo loonii yoo gaala yoo farda fula horiin qeencaa jiru ijool babaaroo isan ka'eennu horiin kun ka'eennu maarmi ciisa. Akkam lafti finni qabdi diraandisi jira laf keessa silmiin jirti waan kan cuf dhaabee gaafata gosu waliin horii qeencaatiin bullu cuf warra ammoo diraalle cuf akkasum tokko tolchee naga ummataatiif fayyaa ummata barbaadee wanni dabargalatiin qabdu jedhanii egaa amma jedhan malee akka bulchiisaatiin itiyyuu inni akka nam cufatti itti abbaa akka gostan cufa gos waliin qabu namuyyuu abbaa akka namuyyuu haadha akkasiin nam cufir dhaabatee ta'u ka'u. Nama loon guddoo kana yoo itti dhufee loonuma guddoo ka karaa makiinaa hujuma fiitiif karuma makiinaa gulaaf makiinaa oofee deemu yoo loon guddoo likkiin qannee dhufe ka'ee nu jedhee gaafata ka ebeluu jedhanii itti himan ebeluun sun na bira dhufuu jedhee ka'ee dabra. Kana keessaa hin qaabadhaa godaanaa guddoo jedhanii nama loon guddoo akka malee qabu dureessi gujii tokko jira dureessi guddoo akka malee loon qaba loon isaa atoo deemuu itti dhufe karaa makiinaa irratti loon guddoo loon likkii malee guddoo. Dhaabbatee laaluma laalee tisituu loonii gayyaame koottaa loon kun ka'eennu ka godaanaan ka'eennu ka uddoo ta'ee akka galtaniin itti hima barii boruu yaa bal'oo aana bir dhufu shalaqaa yaatanis yaame jedhee ka'eetti dhaabate namichi kaan hin dhufe yoo inni nama yaamellee hin rifatan akka dhibii nami kun hidhaan sana yaame maalii hin rifatan hin dhufe nami kunitti nagaa fuudhee teessisee loon kelaa argee loon kelikkii malee guddoo. Maaliif keessaan gurgurri sangaama gurgurtee baankiitti hin deebiin loon kun gomaas hin bahan akkanatti yoo oolaan dhufee bonni itti dheerate horiin kun sirraa hubbaa woo baankii hin qabdu maalii hin qabdu horii hagam baankii qabdu waan nama kan guddisee wanni tolche argite sababa saniin horii fi gurguree nama kun baankiitti deeffate irraa dandamate atoo oolaan dhufte illee irraa dandamate gara Booranaallee akkasuma tolchaa jedhani dureeyyii Booranaa tan amma dureeyyii loonii tan cufa yaamee gaffidee horii baankiitti galchisiisaa jedhani. Riiliitu waan jiraati. Kun amma fakkeenyaaf waan karaa bulchiinsaatitti isa laallataati miti. Aantummaa gosoomaa qabaatisaaf tana tolchi. Yoo aantummaa tana Boorana callaa qabaate Boorana callaa man tolchi. Abbaa itti dhufee iyyuu cuuf abbaa horiin isaa guddaatu cuuf akka horii fi dandamachiisee baankii galfatu in tolche namni kun in tolche waan gurguddoo akkanaa hojjeta. Shalaqa jaataniin gaaf gadaa isaa gochitii ollaa waliin qubat akka nagaa waliin jiraatuuf waan guddoo muummee hin qabne hojjeta ba'e. Lafateen gaaf bulchiis gadaa isaa ebelu gosisuun wanni jedhan hin jirtu warri meegga warri yaaballo warri dubulug warri lafsuniitii malee gosisuun wanni jedhan iyyuu hin jirtu tokko tolchee namcuuf jaare namcuuf akka inni wal qixxee baratu namcuuf akka inni wal jaalatu nu tolchee akkasitti walti nu qabee nu bulchaa ture.
inni awraajjaa astadaadaarii yookaan bulchaa awraajjaa Areerooti. Awraajjaa Areeroo kana keessa goseetu qubata. Booraniin qubataa, Gujiin qubataa, Gabartiin qubattii, Garriin qubattii, Burjiin qubattii, Konsoon qubattii goseetu qubata. Katamaan ammoo gosuma adda addaa qabanne. Warra kana haga ana fi beekutti amma Konsoorran maalti ta'ee waan beekuun qabu. Burjiirran maalti ta'ee waan beekuun qabu. Wanti an beeku waanuma naannoo Gujiif Booranaa kana. Maaliifi angaafasi nama hujii dhibii qabu miti barataa. Hagi an beekulleen haguma xiqqaa kana. Haga xiqqaa kana namni kun guddoo nama walitti shaakkaanii fi argetti beekulleetti. Fakkeenyaaf gaadaan walii jecha jira zaman sani gosa gosaan. Yeroo tokkoon qaabadhaa nami Booranaa gaadaan nama Gujii ijjeessa gara amma carii kanatti. Gara carii harburoo kan na fakkaatti wanni suni sin haa taatu garuu carii kana waradaa dhedheertuu keessa haa taatu hin beeku sil nama ijjeessa nama Gujii ijjeessa. Nama kaani in qabanii gaffidan. Katamaan geessinaa jedheetiin dhufeetiin. In geessinaa katamaa namni guyyoo katamaa seenee firdibeetii seeneen baa kun nagaa biyyaa walitti hin fiddu warri nami irraa du'e koottaa jedhe ijjeessaa jedhe ammasumatti. Hin ijjeessan. Eegii san gaadii wal ijjeessan waliin gaadaan wal ijjeessan nagaa hin cibde. Kaan ammallee gabartituuni gaafas baqattee kaatee warra gaafammaa sittaan Somaalee lafa seenee nami qawwee fudhatee Gujii haa ta'u, Booran haa ta'u, Gabra haa ta'u, Gabri haa ta'u qawwee fudhate kana guddatee warri gariini asuun deebine achi gakka'e. Gabarti keessumaa achi kaate gara amma beektaa fuul Somaalee kana. Gara fuula Somaalee kan amma aanaa mooyyalee kana keessa gaffagaatteetiin akkana qubatte. Gabra tana lafa deebisee jaare amma latti naga taatee wanti Somaalee kaan nami hirtelleen ka maal jedhelleen ka qawwee fudhatee alabba illeen harka kennatee maal jennaani warra Gabraa kaan lafa deebise. Warra Gabraa lafa deebisee mooyyalirratti shawaa barree jedhanii shawaa barree tana ganda tolchee garratti jaare. Meeggalletti akkasuma gandatti jaare. Qabalee jedhanii gaafas qabaleetti jaare. Areerollee ganda silalaa dhufee ganda itti jaaree cufan qaabadha. Ganda lama ka Areeroo silalaa fi maalii ganda lamatti jaare Areeroo keessatti. Yaabal'oo waradaa Yaabal'oo keessa ganda lamatti jaare. Haroo Bakkeetii fi Bulee Qal'oo ganda lamatti jaare. In qubsiise warra Gabraa kana. In qubatte. Maal gabarti gaafas wanni siin himattu nu maddaamarra dhannee maal dhannee akkas taane koota maddaamarra irra dhalattanii keessanii kunoo gandi kun keessanii qubadha itti jaarama qabalee teessanii. Qabalee siitti itti jaaramte liqee memberii siitti filatte akkasiin keessa teetti beeka. Gaafa gabarti godaantee dhufuu jirtu kana waradaa Meeggaa keessatti ijoollee Gabraa fixe Booran ammallee gaadaan. Meegga katama fichisiise Boorana kaan fideetiin fichisiise shalaqaan nama fixe kaan fidaa jedhee katama waacillee badaa Meeggaa keessa fichisiise. Wanni dubbiin gaadaan wal fixattaa hin hafte. Akkanaafuu namni kuni nama gosaa gositti atoon ta'in gosa bal'iseetiin hunda si'il takka allaal jedhee akkasin laala. Namni kun yoo silaa gositti akkasii qabaate Meeggarratti Boorana gaafas gaadaan nama fide ka fichisiise gosa isaati yoo silaa gosa gositti qabaate maaliif akkas tolche seerri haa baasu jedhee yaalaan ba'u. Kacaritti jeesisiise gosa isaati. Yoo silaa nama gosa gositti ilaalu taate gaafas seerri haa baasu jedhee yaalaan ba'u. Kanaafuu namni kuni nama waan gosa gositti ilaaluu miti. Nama bal'isee gosa cufa ila takka'aan ilaalu. Yeroo san keessatti akkasitti hubadha. Horsiise bulaan roobaan jireessa. Jireenyi isaa marraaf bisaan irratti hundaa. Ilmoochoo qayeetii kaasee aga gaala looniitti gaafa bona bisaan humna namaatiin qotanii baasaniin fidama. Gaaf gannaa ammoo qabaa jalqabee aga dolollootti caccaffuu gannaa daakate jiraata. Jireen horsiise bulaa kan jijjiiruuf shalaqa jaataniin aga uummata keessa deemee akka inni horii gurguree qarshii baankii keeyyatu. Akka inni qeenca horii diqqeessee horii firee qabu horsiifatu jalqabee waan guddoo gorsee barsiisa ba'e. Mucha
Tan keessa piroojeektii guddaa piroojeektii soortuu jedhamtu dhaabanii akka isin jireen horsiise bulaa jijjiirtuuf bar bulchiisisa sunitti waan guddoo hojjeta ba'e. Akka ragaan viidiyoo walgayii keessa deebii hojii piroojeektii tanaa laalan irratti bar sun waraabam ibsutti shalaqa jaataniin bu'aa piroojeektiin sun uummataa buufti gara fulaa sadiitti qoodee ibsa. Akka jechi shalaqa jaatanii hagaafasitti hojii guguddoo piroojeektiin sun hojjette keessa wanni hangafi waan marraaf bisaaniiti. Eegi piroojeektiin sun jalqabde gam kanaan jijjiirame guddaan naannoo sunitti akka mul'atu dubbate. ይህ የሶስተኛ ከፍታ ልማት ፕሮጀክት የደቡብ ከፍታ ልማት ንዑስ ፕሮጀክት ማለትም በሲዳሞ ክፍለ ሀገር ፕሮጀክቲን ሚሶመ ቤለዳ ሰደፋን Piroojeektii misooma beelladaa kibbaa isa hangafa jedhamee fudhatamu kun kana jechuun immoo kutaa biyya naannoo Sidaamoo godina Areeroo fi Booranaa keessattuu godina Areeroo aanaalee Bulee Horaatii fi Burjii osoo hin tuqin aanaalee godina Areeroo 5 fi aanaalee Booranaa 2 walumaa galatti lafa iskuweer kiiloomeetirii 85,000tti tilmaamamu haguugee argama. Piroojeektiin kun waan hedduu of keessaa akka qabu beekamaadha. Keessattuu sadarkaa tokkoffaa irratti wanti himamuu qabu inni hangafaa piroojeektiin kun hojjetu waan lama waan eedumsa horiitii fi bishaaniiti. Adeemsa misoomaaf taasifamu keessatti piroojeektiin kun godina lamaan irratti damee misooma dheedichaatii fi bishaaniitiin wanti hojjetamaatti jiru dhugumatti waan guddaa nama gammachiisudha. Sababni isaa akkuma beekamu Booranaa fi Areeroo naannoo goginsaan beekamanitti waan argamaniif osoo piroojeektiin kun bara 1969 hin eegalin duratti rakkoon bishaan dhugaatii namaa fi saawwanii naannoo kana lamaan ture akkana jedhanii waan dubbatanii miti. ነገር ግን ከ1969 ዓመተ ምህረት ወዲህ ፕሮጀክቱ በግጦሽና በውሃ ልማት ዘርፍ 80 ኩሬዎችን በአሬሮ አውራጃ በአምስቱም ቆላማ ወረዳዎች የተሰሩት haa ta'u immoo erga piroojeektiin kun bara 1969 dhaabbatee as gama dheedumsaatii fi bishaaniitiin aanaalee Areeroo 5 gammoojjii keessatti argaman keessatti koreen gara 80 dhaabbatee rakkoo margaa fi bishaanii kana duraan turte kana furuu eenyuyyuu ni beeka. Akkuma beekamu haalli duraan naannoo kana keessatti horii ittiin horsiisaa turan amala duubatti hafaa fi jireenya namummaa moo'achuuf jedhanii mala aadaan eela qotanii itti gargaaramaa turani. Jiraattonni kanuma waraabbatanii haa jiraatan malee keessattuu yeroo bonaa cufa lakkoofsi nama du'u akka malee guddaadha. Kanaaf koreen kun keessattuu gama misooma dheedumsa horiitii fi bishaaniitiin wanti isaan naannoo jiranitti hojjechaatti jiran jireenya uummata kanaa jijjiiruuf gumaacha guddaa qaba jedheen itti amana. Al jireen horsiise bulaa waan ammeessaa bakeessa inni tokko waan dhibee horiitiif daandiiti. Gaaf durii akimiin hin jirre uummati malum aadaatiin horii wallaanata ba'e. Tun immoo dhibee hedduu fayyisuu waan hin dandeenyeef horiin akka hamaa dhumata ture. Wanni dhibiin immoo waan daandiiti. Daandoon namasaa yoo daandiin jiraatti marra bisaanillee birga'uu danda'a. Yoo daandiin hin jirre namasaa illeen karaa hin kutu. Piroojeektiin tun gam kanaan barsu waan hedduu akka jijjiirti dubbate shalaqa jaataniin. ሌላው በዚህ ክልል የሚደነቀውና ቀድሞ የነበረውን ሁኔታ መልክ እየለወጠ ያለው የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ ዘርፍ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ዘርፍ ነው። Adeemsa sochii piroojeektii kana keessatti wanti biroo kan naannoo kanatti nama ajaa'ibsiisuu fi haala naannoo kanaa kan duraan ture haala isaa jijjiiree waan fayyaa horiiti. Akkuma haalli naannoo kanaa duraan ture ibsutti dhibeen horii kan akka abbaa sangaa, abbaa goorbaatiif dhibee sombaa jedhaman dhibee hamaa fi
yeroo ammaa piroojeektii kana jalatti gama gargaarsa fayyaa horiitiin to'annaa jala oolee jira. Gama kanaan dhibeen kanneen akka dhibee sombaa hir'ataa waan dhufeef baay'inni horii waggaarraa gara waggaatti dabalaa jira. ሌላው የፕሮጀክቱ የእንቅስቃሴ ዘርፍ በመንገድ ስራ በኩል የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው። Wanti biraa kan adeemsa sochii piroojeektii kana keessatti hojjetamaatti jiru sochii gama ijaarsa daandiiti. Kana jechuun godina kana keessatti yoo koreen piroojeektii kanaa karaa qotanii koree tokko koree biraatiin walitti fidu, eela duraan jiru eela biraatiin karaa walitti baasu, maashinaa fi humna namaa dabalatee adeemsa sochii piroojeektii kana jalatti eela jiruuf koree jiran hunda akka walitti fiduu danda'an karaan baafamee jira. Ijaarsi daandii kun koreef koree eelaa fi eelaa qofa daandii baasanii walitti fiduu osoo hin ta'in godina lamaan moggaa jiru kana keessatti sochii misoomaa babal'isuu, nageenya naannoo to'achuu, hojii bulchiinsaa adeemsisuuf dhugumaan biiroo keessaa baanee uummata keessa seennee uummata barsiisuu, hojii misoomaatti uummata jajjabeessuuf dhugumatti hojii guddaatu hojjetame. Jireen horsiisee bulaa kan jijjiiruuf wanni dhibiin piroojeektiin tun hojjattu waan raanchi ijaaranii horii keessa gabbisaniiti. Horii gabbisan kan deebisanii gurguran. Harki guddaan horii gurguran kan irraa argamu immoo galii uummata ta'a. ሌላው ሊጠቀስ የሚገባው የህብረት ከብት ማወፈሪያ ፕሮግራም በዚህ ክልል በተለይ በአሬሮ አውራጃ ያበሎና ተልተል መካከል የሚገኘው Wanti biraa kan tuqamuu malee waan qabeenya horii kan sagantaa loon furdisaniiti. Keessattuu godina areeroo aanaa yaa'a bal'oo fi taltallee jidduutti kan argamtu raanchiin sariitee lafa iskuweer kiiloomeetirii 14,000 gadi kan hin ta'in dirree fi yaa'a bal'oo jidduutti kan argamtu raanchiin dambala waachuu iskuweer kiiloomeetirii 10,000 gadi kan hin ta'in godina booranaa nageellee irraa kiiloomeetira 70 gara kibbaatti kan argamtu naannoo kibbaa kan daangessitu bal'ina iskuweer kiiloomeetirii 25,000 gadi kan hin taane raanchiin walleensofaadha. እነዚህ ሶስቱ ራንቾች ከህብረተሰቡ ወይፈኖችን በመግዛት በእነዚህ ራንቾች ወይፈኖቹን ለአንድ ዓመት Raanchii sadeen kanatti uummanni horii gabbisan bitatee itti galfata. Raanchiin immoo ganna tokkoof eegumsa, qoricha, margaa fi bishaan kennanii fi gabbisu. Achiin booda horii kana gurguranii 70 warra horiitiif kennani, 30 kan koreen ganda garagaraa keessa jiranii fi bulchitoonni aanaa walitti qabanillee hojii misoomaatiif oola. Fakkeenyaaf yoo namoonni hedduun aanaa tokko irraa kan horii gabbifatan ta'e galiin 30 kan galu aanaa sana keessatti manneen barnootaa, mana yaalaa fi bakka waa itti gurguratan uummataaf ittiin ijaaruuf tajaajila. Gama kanaan hojii gabbisa horii kana irraa namoonni mala ammayyaatti gargaaramanii jijjiirama guddaatu mul'achaatti jira. Ab goollisa roobaa har'a nam lubbuun jiruu miti. Fula ciisuu biyyeen sabladhinnaa fi barsuun nam jaba reeraaf dheeda keessa jirutti dhageetti guddoo qabu. Bu'aa piroojeektiin sun fiddi gaafas gaafatanii jennaan yoo deebisu. Karaan raanchii kana hedduun ittiin dhaabbanneen duraan tikimii gabaree jedhanii gabaree waa barsiifte jedhanii korteenne kor kennaanii gabaree cufaa wal gaafannee raanchii kana laftaan kenni. Akkasiin kennine deebinee gabaree cufe yaamnee fula gabaree maddedduu keessa taltalli illee yaaballollee nam maddedduu kan cufe yaamnee koomitee dhaabbanne ammallee. Koomitee dhaabbanne suniin duubatti koomiteen taan amma deebitee loon bitan jammaranii loon kaallaa bitanii nam tisullee itti tolchine nam sunillee itti galchine namni sun loon kanallee tisuu danda'a. Taan ammaan tan eegii suniin akka dhaabattaniif hin jettan
raanchi sun eegisiin dhaabatteen duuba xiqimii kan keessa waan argattan maal? Xiqimni sun wanni nu arganne loon sun gurgurre gatii isaanii loon duraan gatii hin qabne naggaadee caalchisanii gatii dansaan nurra bitanii ganta barri itti gurguran kaanillee ammoo fuudhanne deebinee ammallee immoo isaan qabbatanii gatii guddoo baasan jennaan gurguranii hundi kana deebanii tirfi isaaniillee nuu kennanii tirfi sunillee warada areeroo taanaan warada yaaballoo taanaan kataltallii taanaan kameegga taanaan tirfi guddoo keessa arganne xiqimii guddoo irraa arganne tirfiillee 1,000 wayii laa irraa arganne. Adoo shalaqa jaataniin biyyaaf biyyee waa hojjeta karaa maruu mootummaan dargii gargalee irra baqate innilleen keenyaa dura gore waraanitti TPLF gaadum gaadee namallee itti bitate keenya hoteelii Nigraa ta Naayiroobii jirtu keessa galaafate abbaa biyyaa abbaa reeraa abbaa dheedaa tokkichi gumii naannessu hakumaan hin jijjiirre ilmi haatoo harruu jabaaf jannii nyaaphaan dhoowwan adoolessi lamaa bar 1992 rasaas nyaaphaatiin dha'anii hospitaala gaafa sarki nyaaphaatti lubbuun isa baate tanumaaf hardhallee warri garaan gubate yoo jeemuu dhawatu. Aloon aloo gaafatte qottoon ol gaafatta aloon ka jabaan jirree jabaa jire gaafatta abboo sareeleen aloon guunnee jaatanii galaafatta jedha. Ijjechaan shalaqa jaataniitun waan akka mudaa galee miti om yeroo dheeraaf itti kurfaa ba'an namedduutti harka keessa qaba finfinnee hawaasaaf Naayiroobiyaas falaaf mal hedduu itti baasan shalaqa jaataniin eegi dargiin dheette G10 lafum boorana baddaaf gammoojji keessa taa'ee gorsa ba'e gaafasillee ijoollee barsiifadha man dira jaarradha beesse baankii keeyyadhaan takkuma afaaniin buune gaadii nyaaphaa itti ammaannaan eege gam keenyaa qaxxaamure. Ata'u malee hordofii diina jala hin deebin nami qawwee sadi gaadum gaadee adoolessi lama bara 1992 galgal waarii biyyi keeniyaa diri Naayiroobii hotel Negraa ta gara ilgalchuutti argamte keessatti isa naannoo gan 51 lubbuu isaa galaafatan. Isi mangistiin dargii jigeetiin warri amman bulchu kun dhufee jennaan inni harka warri kennanne akka warri durii aangoo bulchaa harkaa qabu kaan egaa ka'ee baqatee biyyaan baane agjii 10 kan booranu keessa taa'e waan inni barbaadu waan isaa malchuuf boorana kennanii inni sumaa namallee ergee wayi anumaa kanallee namni isaanii guddaan tokko anumaa kanallee namni waan biyyi qarqaarallee wanni balleessaa kalleen hin jirtu. Harki kennatee hanagaan taa'uu jedhe. Inni ammoo yaada kan hin qabu achum taa'etti eegee inni harka kennachuu didee jennaan warrumaan kun booraan baadiyyaa kan guddoo rakkisuu qabe. Rakkisuu qabee jennaan alaa jedhanii biyya rakkisanii jedhaan dhaqee Keniyaatti harka kennate. Eegee harka Keniyaatti harka kennate hagumjii 2-3 kana miillaa batee jennaan achitti eegaa fulaanni taa'utti eegaa booranaan gaagatanii abboona marmatti ergan ijjeessan. Dushalaqa jaatanii tagaafasi sun sabaayimaaleen addunyaa hedduu gabaase. Akka dhaabbati televizyiyoon keenyaa ka The Standard Kenyan Daily Newspaper jedhan gaaf adoolessa 3 bar 1992 gabaasetti adoolessa 2 nami 4 fula shalaqa jaataniin jiru hotel Ingraa ka dir Naayiroobii keessa jirutti dhufanii rasaasaan dhawanii ijjeessanii jedha. Akka gabaasunitti nami abran is ijjeessuun keessaa tokko qofatti achitti qabame kaan cufti baqate ba'e. Yoo warri firaaffiixaa ariyaaf warri dootii shalaqa jaataniitun dhibdu waan kan buufata poolisii ka paarkii Naayiroobii jirutti himuuf walitti dhufanitti
Standard Daily News gaafannaan akka jedhanitti shalaqa jaatanii wanni ijjeessaniif waan inni yaadi siyaasaa kan mootummaan ce'umsaa Itoophiyaa irra goru qabuuf ijjeessanii jedhanii jedha. Lammiileen Itoophiyaa hedduu booraan keenyaatiin waliin ba'anii mormi guddaa dhageessisaa oolanii jedha. Daily News gabaasisa suniin keessatti dhaadannoo jarii qabatee bayeen keessaa inni hangafi dhiigi jaatanii ali jigee lafatti inaaf. Waanis godhan nulleen ambasaader Itoophiyaa ka keenya jiruuf hojjettoota imbaasii goonu malee hin lakkifnuu ka jedhuu jedha Daily News. Miidiyaan addunyaa beekamaan BBC'n eegi inni du'e guyyaa lammeessoo akka gabaasetti nam hoggana Oromoo duraan ture fulaa inni daatee jirutti hotel dir Naayiroobii keessatti ijjeessanii jedhe gabaase. Gaafis ijjeessan sunitti abbaan allanga addaa beekamaan Useen Soraa akka warri is ijjeesseeratti dhiyaatuuf mootummaa Keeniyaatiif laf hedduullee xaalayaa galchee dubbiillee faandeeme seeraan falmeef abkaattoon isaa Useen Soraa xaalayaa imbaasii Itoophiyaa kan Naayiroobii jirutti illee barreessee erge. Useen Soraa ijjeecha jaataniitiif nam sadii xaalayaa sun irratti himate. Jari kun tokko achumatti qabame. Lama baqattee baate. Warri baqatee basun tokko Iwunetu Tefarraa kaan ammoo nam Abrahaam jedhaniin jarkanatti hoteelii shalaqaan jirutti dhaqee ijjeessee jedhee himate. Abkaattoon sun akka abkaattoon isa sun jedhetti ijjeechatan imbaasii Itoophiyaa ka keenya jirutti karoorse. Makiinaan jar ijjeessuun fuudhee baqateen kooddii imbaasii Itoophiyaa qaba. Warri achi baqate sun eegee fuudhanii Itoophiyaa galchanii jedhee abkaattoon isaa Useen Soraa gaafas himata ba'e. Useen Soraa abbaan abkaattoo shalaqa jaatanii ali beekamaan adoonni dubbisuun faan deemuu eegee isayyuu bar 1996 summi nyaachisanii ijjeessan. Nam tokkoch fula shalaqaa itti ijjeessan suni qabanillee mootummaan TPLF mana murtii Keeniyaa gumbeessee jennaan ragaan war ilaan arga malee hin jiru jedhanii namichi gadhiisan. Dhiigi shalaqa jaatanii gaafasiif achumaan hafe. Mataan dhaloota lafga islaaftuu dootiin ooltu. Jabaan ammoo hin du'u, hin boqota. Isadduu malee akeekaaf ergaan isa hin dootu. Awwaali isaa akkuma maqaa isaa gama mul'achuu male. Hajabaan awwaalan, hajabaan isaa awwaal hin qabne, gumiguma hin qabne. Abbaan biyyaa daaraa hin dhabu, ilmaan isaa gumi ballo. Hadhallee wanni mata gannam qabachiisa reeffisa gumiin keenyaa fuutee yaaballoo galchuu dadhabde. Barmootummaan kunilleen shalaqaan akka jabaatti awwaal argachuu male jedhee qarshii hedduu nam walti guurrachiis gan 12 dur maqaa isaatiin man barumsaatiif hosteelii jaarre jedhanii baazaariillee qopheessanii horii hedduu walti guuran. Soodduu shalaqaa keella yaaballootti jaarre jedhanii agi tokko yayyaban. Sooddulleen soodduun taane isuma hobbaasuu jirti fakkaatti. Horii gaafas walti qaban kabaananillee agi guddaan dhadhaa ibiddi buta'e. Warrum galaafatetti ammallee awwaal dhoowumoo wanni kun maaliif taate tawwalumaan eegan. Yaa jaatanii alii ati duutee baddus hojiin kee hin duune yoomuu si jaallanna. Eegi jaatoon deeme jaatoo hedduutti dhalatee fi laf jira. Dhalooti jaatanii dhaloota gunnaaf ganam qofa eegatanii miti. Dhalooti isaa jaatanii ali jenereeshin hum hedduu gudeed dhiiraaf gadaames haadha keessa jira. Waan jaatoon biyyaaf biyyee ba'e, waan inni dhaamate, waan inni jedhe, dhalooti itti aanu dhagaa guddata. Jaatoon ganni 24tiin duratti harki nyaaphaa du'e. Sallees jaloo, boruu dinnee, abduub naqataa, jaarsoo waaqootiif horommiin ilmaan Oromoota arbaan dhowwan hum hedduutti
dabalame fula dhugaa jira. Jaatoon ilmi alii tandhu gurbaan Aatoo Kaarruu ilmi sabboof goona hardhalle akkum durii baddaaf gammoojjii Booranaa keessa ijoollee barsiifadha. Beesee baankii keeyyadha. Mana dira jaarradha. Fulum cufa nam qabaadha. Lafti teessan lafe teessan. Lafeen fula isan hin dhabin. Dab ifiidida jecha baddaa gammoojjii Boorana gamanaaf gamasilleetti lallaba. Jaarsi kun waan dhaamataa waan takka jedhee gaafa amma dargiin bahuuf dhiyaate ka ganna tokkollee atoon turiin isiin baate waan dhaamataa waan tokko Booranaa Gujiin jedhe jaarsi kun. Abbaan gaafas keessa kora gaafasii keessa jiru ka qaabatu malaa namni sun cufa akkuma hin jiru kana jira ka lubbuun jiru numa jira qaabachuu danda'a waan dhaamataa waan takka jedhe maal jedhe. Yoo gogorriin barristellee jedhe dubbii tana abbaa hubatuulaa hime inni yoo gogorriin takka har'a barristellee jedhe isan gulan barrisinaa jedhe yoo gogorriin takka har'a barristellee isan gulan barrisinaa. Beenni baandiraa walirraa barbaada beenni sulxaana qabatiisaa mootummaa walirraa barbaada waladha isan mootummaan dhibiin barbaaddan hin jiran mootummaan keessan marraa bisaan kana baandiraan keessanillee marraa bisaan kana. Marraa bisaan kana gaafa nagaa dhaddaan afaantu wal balleessitaniitiin if duraa balleessitanii gaafa immoo marraa bisaan kana afaantu wal balleessitanii ofirraa balleessitan isanuu marraa bisaan kanaan jirtanii hin baddanii hin badina. Atoos gogorriin takka barristellee wal qabadha. Karaa tokkocha laala. Karaa tokkocha deema. Waan takkaa yaada. Akka tokko waliin bulaa oola. Jedhee Booranaa Gujii walii qabsiisee biraa deema. Akkas qaabadhatu dhaamata isaati kan dhumaat eegisa waan inni namaan haasa'illee uummata san walitti qabee haasa'inillee se'atoo haasa'inillee beekummoo. Inni dabree jaarsa nyaaphumatti ijjeese nyaapittuma nyaaphi qaraa eenyu ijjeese eenyu booji'aa hin jennu nyaaphi kama nama ijjeesu. Tagaafas shalaqaa ijjeette boorantichaa gujichaa oromtichi cufaanumu baate. Abbaa carraa ta'ee isarraa buutuu malee namni cufaanumu baate. Ammoo abbaa carraati laa irra buute laa du'e laa dabre. Namni kun nama yeroo durii jiru san ofiif jiraatee moti amma dubbii duubatti deddeebi'aa dhiifama naa tolchi. Nama ofiif jiraatee moti jiru santi shalaqaa yaatanii nama ofiif jiraatee miti. Nama uummata kanaaf jiraate ofiif hin jiraanne. Yoo ofii jiraate waan ofii tolfata. Akka inni ofiin jiraatin kabeettanuun mana shalaqaa akkana jedhanii har'a. Qorqorroo qoola 12 qabdu yookaan ka qoola 9 qabduun argitu. Mana yaatanii aliitti kana jedhanii kan ijaarrate ani fi hin beeku. Yoo jiraatellee anumattuu waan hubantooti jetta achi hin gahin. Shalaqaa yaatanii fuudhaniitii qabaaniitii isaatti tana nami jedhan hin jiru. Shalaqaa yaataniin ilmeen isaa namni yooniitii fuudhi bultii tolfataa bultiin isaa uummata bal'aan gaafas bulchisan bultiin isaa namni bultoomaa irra gate uummata bal'aa san. Awwaan kana ifiin tolfadhu isatti midhaaguu hin dhabne jaalachuu hin dhabne maaliif hin tolfanne? Wanti inni argu ol guddina uummata kanaa hawwaa malee tafii hawwuutti hin jiru. Tanaaf tana dhabe namni kun. Namni kun nama akkasii ammoo uummataaf kenneetiin ifiif hin jiraanne ka uummataa jiraatu baay'een arganu dhaloota namaa dhaloota tokko keessatti yookaan jenereeshinii tokko keessa baay'een argani. Duuba namni kun nama durii uummata kanaaf jiraate. Dabatti ijjeesse dabi ijjeesse nyaapha. Nyaaphi ijjeesse gaafa durii nama ijjeessellee haaloon hin bultii hin turtii malee haaloon garaa namuutu jiraachuu qabdi.
takkaffaa nama kana dabatti ijjeese dad ijjeese nyaaphaatti ijjeese nyaapha kan haaloon isaa hagaraa san bultuu jedha uummata kaleenni bulcheef uummata Oromoo cufaan. Haaloo yaatanii aliitan akkanuma lafatti hin gatinaa jedha. Tuun tana wanti biyyaa dhaamu. Tuun ammallee namni kun dhuguma maal yaadaa yoo jette yaadi isaa kan reefu dubbanne tokkummaa uummata kanaa yaadaa badhaadhinnaa misooma uummata kanaa yaadaa. Tasaasa yoo silaafuu akkasillee tolchuu dadhabne haga dandeenyitti wal qabannu jedha uummata kanaaf wal qabadhaa jedha namni kun durii takkummaa uummataa yaada nuutuu dhalootaanuu Booranaa Gujii gabartii namuma tokko kanama tokko qilleensi dharaafa keessa bahee qilleensi wallaalchaafa keessa bahee namni kun gama walaalaa bahaafaa turuu danda'a. Wanni kun waan hin jirre yoo siin jiraatte shalaqattuu gaaf durii jiru qabatee dhufaani yoo siin jiraatte isittuu hin jirre namni kun takkummaa qabatee deeme. Takkummaan tun ammoo tama dhalootaa tama durii kalee waliin dhalanneeni waan kana keessumattuu nami ka'imaa seenaa dharaa kanama qabsiisan hin qabatinaa seenaan dhugaa haga amma an hime kana hagi amma an hime kuni isaa diqqaa gudduma gadafee jira yoo gadafullee karaa nagaatiif inni miti karaa poozitiif inni isaniin jechuu jira. Tanaafuu tokkummaa cimsaa tokkummaa cimsitan yaada jaarsa kanaaf fuul aangayisaaf wanti guddoon tokkummaa cimsiisaa tokkummaa saniin dudduuba badhaadhinuma jira. Tokkummaa saniin dudduuba jabaatisuma jira. Namni yoo jabaate wamdansa fuula isaa dur jira. Wanni shalaqa jaataniin lubbuu dhabeef wanni barnootaa taak yuunivarsiitii faan wanni marra bisaanii taak piroojeektii bisaan billiqqoo jalqabanii achumaan hafti faan wanni lafaa taak layee goofaa irreen biyyaa kennan faan wanni jireen horsiise bulaa jijjiira gabayaan horii warsha gogaatiif foonii faan godin kana keessa meeti moo hin malleefiyyuu dhugaan hin qallatti malee hin cittu shalaqa jaataniin alloo daara dhalte ta'uu hin malle haaloon jaatoon bultu malee hin turtu dubbii warri dhiiraa cinaachaan dhalchiisan haaloon haaloo gaafat qottoon ol gaafat haaloon jaatanii alii sabbogoon qofaa miti oromoo balloo gaafatti shalaqa jaatanii alii fula inni ciisutti biyyeen sabladhinnaaf. Shalaqa jaatanii alii fula inni ciisutti biyyeen sabladhinnaaf. Maasaan gamaa lafan baatu maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa kataati talbaa facaafa kataati tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafa kataati wal gaggalaafa kataati deemulee agarbatiisa waan ofii maaltu gadhiisa deemulee agarbatiisa. Oduu sobaa maaliif odeessa saba qulqulluma qureessa deemulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa deemulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa kana gadii xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu dhara maaliif odeessa saba qulqulluma qureessa deemulee agarbachiisa oromiyaa maaltu gadhiisa. Egaa daawwattootteenna dookumentariin gabaabaan seenaa jireen shalaqa jaatanii irra qopheessa kanuma agwaan dhibiin walitti deebinutti gama kiyyaan nagaa dansaa keessanaaf jiraadha oraa bulaa deebana. Ifbooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa. Garasa hidate
diina isaa qaqqalee dhiigaan geeffifate foddaa bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.